maatii Waaqayyoo amma gaafa akkasitti haasofnu waan salphaa fakkaata. Amma gaafa akkasitti haasofnu waan gatii hin qabne tokko fakkaata. Hojiin nuti har'a hojjennu, hojiin nuti har'a taasisnu guyyaa sun gatii nu kaffalchiisti. Bara dhumaa sana jechaadha. Maatii Waaqayyoo bara hammam jiraannu kanaaf hundumti keenya gaarummaa hojjennee mootummaa isaa keessa bara baraan akka jiraannu ta'uu qaba jechaadha. Barri sun bara hammaattu, barri sun bara ulfaattuudha. Bara iyyin dhagahamne, imimmaan miti dhiigalle yoo boonye bara hin dhagahamne jechaadha. Hojiin keenya badii taanaan. Kanaafuu bara sana waan gaarii hojjenne akka darbinu Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu faana haa ta'u maatiiwwan Waaqayyoo. Addunyaan keenya yeroo ammaa kana waan barbaadde keessa deemaa jirti. Waan garagaraa keessa akka seenu nu gochaa jirti. Kanaafuu waan gaarii hojjenne akka dabarru ta'uu qaba jechaadha. Har'a hundumti keenya cubbamtoota. Cubbuun keenya rifeensa mataa keenyaa urjii samii caala baay'ata. Garuu inni abbaa dhiifamaati. Inni abbaa araaraatti isatti hiikuu qabna jechaadha. Barri sun bara hammaattuudha. Bara nuti sammuu keenyaa yaaduu hin dandeenyedha maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaafiyyuu Waaqayyo hunduma keenya mirga isaa akka nu dhaabu nu haa gargaaru. Namoota karaa bitaa dhaabatanii isin beelahee dhufee beela nan baasne, dheebodhee dheebuu nan baasne, rakkadhee rakkina nan baasne, dhukkubsadhee nan gaafanne, hidhamee nan gaafanne, daareellee natti hin uwwisne, keessummaa ta'ee dhufee nan bulchine, ani isin hin beeku deemaa narraa jedhee bitaatti isaan qooda jechaadha. Deemaa narraa jedhee isaan ari'a jechaadha. Yeroo sun yaa gooftaa yoom mana keenya dhufte ati, yaa gooftaa yoom beeloftee dhufte si dinne, yoom dhukkubsattee si gaafachuu dhiisne, yoom mana keenya dhuftee nu bulchi jettee jedhanii ni gaafatu jechaadha. Innis rakkatee kan mana keessan dhufe, bakka buluu dhabee kan mana keessan dhufe, kan dhukkubsatee nama isa gaafatu dhabe hundumtuu anadhaa jedhaan. Har'a maatiiwwan Waaqayyoo namoota rakkatan gargaaruu yoo dhiisne, nama dhukkubsate gaafachuu yoo dhiisne, nama kufe yoo kaasuu dhiisne Kiristoosiin akka dhiisnetti kan lakkaawamu. Kanaafuu hundumti keenya har'a waan gaarii haa hojjennu. Beela haa baasnu, dheebuu haa baasnu. Akkasuma immoo egaa namoota beelahan, namoota rakkatan, dhukkubsatan bira haa dhaabbannu jechaadha. Warra karaa mirgaa dhaabataniin immoo maal jedhaa? Isin addunyaan kun osoo uumamin bakka isiniif qophoofte koottaa gara mootummaa koo beelahee beela na baastan, dheebodhee dheebuu na baastan, rakkadhee rakkina na baastanii, dhukkubsadhee hidhamee na gaafattaniittu, daarii natti uwwistaniittu, koottaa ijoollee koo jedhee gara mootummaa isaatti isaan fudhata jechaadha. Lafa jirtanitti nageenya Kiristoosiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu. Bara sunitti biyyi biyya irratti ka'a. Mootummaanis mootummaa irratti ka'a. Abbaan ilma isaa du'aaf dabarsee kenna. Haati iyya intala ishiin nageessu. Barichi baratti bu'a gatii hin qabne. Barichi baratti iyyan iyya gatii hin qabne. Barri kun Kiristoos deebi'ee yeroo dhufudha. Egaa namaati Kiristoos akka mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti torban kun torbee shanaffaati. Tulluu Ejersaa yookaan Dabra Zayit jedhama. Manni Kiristaanaa keenya kan lallabdus dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa lammaffaati. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa dhufu akka duraa arrabsamuuf, akka duraa ari'atamuuf, akka duraa fannifamuuf, akka duraa garafamuuf miti. Murtii isaa qaqabeessa dabarsuuf, bitaaf mirgaan adda nu qoodee isa dhumaa murtii ishee dhumaa dabarsuuf jechaadha. Innis warroota gaarii hojjetan, warroota immoo yaraa hojjetan addaan qoodee bitaa fi mirga nu dhaabee warroota gaarii hojjetan bara baraan mootummaa isaa keessa jiraachisuuf, warroota hammeenya hojjetan immoo bara baraan ibidda hin dhaamne keessatti akka gubatan adabuuf. Egaa wangeela Maatiyos boqonnaa 24 yoo dubbistan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee bara dhumaa kanaa fi akkasumas wantoota bara dhumaa irratti ka'anillee wantoota garagaraa dubbateera jecha. Barri sun ammam akka ulfaataa taate, ammam akka gaddisiisaa taate, ammam akka nama boosistu Yesuus Kiristoos
dubbateera jechaadha. Keessattuu bara sun keessa bara dhumaa sun keessa wangeeluma Maatiyus boqonnaa 24 kaastanii yoo dubbistan egaa raajiin sobduu baratti kaatu raajiin sobduu baratti baay'attu akka ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiiseera jechaadha. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo Yesuus Kiristoos abbaan keenya biyya lafaa kanarra yeroo deddeebi'etti duuka buutonni yaa gooftaa barri dhumaa yoomidha mee nutti himi gaafa jedhaniini bara dhumaa kana ilmi namaa akka beekuuf hin eeyyamamneef ilmi namaallee hin beeku garuu barittiin akkana jedhee wantoota bara dhumaa sun ta'an akkuma sila kaasee dubbatee ture jechaadha. Karaa kanaa yeroo tokko shakkitoonni Yesuus Kiristoos waaqa miti jedhanii hin amanne akkasumas illee warroonni amantaa garaagaraa hordofanii waaqummaa Yesuus Kiristoos shakkan maal jedhu Yesuus Kiristoos osoo waaqa ta'e waa'ee dhufaatii lammaffaa akkamitti hin beeku jedhu garuu deebi'ee kan dhufu isuma jechaadha laala. Deebi'ee kan dhufu isuma garuu ilmi namaallee hin beeku kan inni jedhe warroonni foon uffatan beekuu hin danda'an jechuu isaati. Osoo inni waaqa miti ta'e bara dhumaatis dhuma isaa sana bara dhuma biyya lafaa osoo hin beeku ta'e mallattoo yeroo sun ta'an akkamitti beeka. Kanaafiyyuu akkasitti hubachuun nu barbaachisa jechaadha maatiiwwan Waaqayyoo. Egaan mana kiristaanaa keenya keessatti kitaabni kadhannaa tokko ni jira. Kitaaba kadhannaa isa guddaa kan yeroo hundaa kan jedhamu jechaadha. Tallaaquu Yezootir Tsaloot kan jedhamu yookaan kadhannaa yeroo hundaa isa guddaa jedhamee kan beekamu irratti egaa galmee kadhannaa gubbaa ni jira. Waa'ee dhufaatii gooftaa kana sirriitti gadi fageenyaan dubbata jechaadha. Gaafa kadhatamu egaa qiddaasee irrattis dhuma qiddaasee irrattis kan dubbifamu yeroo har'aa kana jechaadha. Torban kana keessaa ni dubbifama jechaadha qiddaasee sanbataa irratti. Egaa bara sun jedha bara sun egaa iyyi ni jira boohichi ni jira iyya gatii hin qabne imimmaan akka dhiigni illee bu'ama imimmaan irra darbee garuu gatii hin qabu jechaadha bara sun gaafa murtii Waaqayyo kabaja ulfinaan gaafa dhufu qulqullichi Daawitis illee Gizaabiheeris gahaada yimas waa amlaakina yaaramim isaatiin heddid qirmeehu Waaqayyo garuu ifaan ifanii dhufaa Waaqayyo hin callisu ni dhufaa ibiddi fuuldura isaatti ni boba'aa jedha gaafa Kiristoos ulfinaa fi kabajaan dhufu ibiddi fuuldura isaanii boba'a ergamoota keetii lakkaawamuu hin dandeenye marfamee kabaja isaanii dhufa jechaadha. Egaa warroonni isa waraanan illee guyyaa sun ni argu jedha jechaadha. Yeroo sun kitaaba kadhannaa guddaa kana irratti bara sun bara hammaataa kana bara imimmaan gatii hin qabne kana bara murtii ishee dhumaaf dhufu kana yaa Waaqayyo fooniif dhiiga kee nyaannee dhugne ilaaliiti haadha kee dubroo maaramiif jedhiiti ati mirga kee nu dhaabii hojii keenya balleessaa keenya osoo hin taane irra daddarba keenya osoo hin taane akka fedhaa fi eeyyama keetti nu cubbamtoota nuti yakkamtoota waan taaneef yaa Waaqa keenyaatti nu fayyisi ati mirga kee nu dhaabii ati mootummaa kee keessa akka jiraannu nu taasisi. Jedhee kitaaba kadhannaa kanarratti illee ni dubbata. Maatiiwwan Waaqayyoo amma gaafa akkasitti haasofnu waan salphaa fakkaata. Amma gaafa akkasitti haasofnu waan gatii hin qabne tokko fakkaata. Hojiin nuti har'a hojjennu hojiin nuti har'a taasisnu guyyaa sun gatii nu kaffalchiisti bara dhumaa sana jechaadha. Maatiiwwan Waaqayyoo bara hammam jiraannu kanaaf hundumti keenya gaarummaa hojjannee mootummaa isaa keessa bara baraan akka jiraannu ta'uu qaba jechaadha. Barri sun bara hammaattu barri sun bara ulfaattuudha. Bara iyyin dhagahamne imimmaan miti dhiigallee yoo boonye bara hin dhagahamnedha jechaadha. Hojiin keenya badii taanaan. Kanaafuu bara sana waan gaarii hojjannee akka darbinu Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu faana haa ta'u maatiiwwan Waaqayyoo. Addunyaan keenya yeroo ammaa kana waan barbaadde keessa deemaa jirti. Waan garagaraa keessa akka seenu nu gochaa jirti. Kanaafuu waan gaarii hojjennee akka dabarru ta'uu qaba jechaadha. Har'a hundumti keenya cubbamtoota. Cubbuun keenya rifeensa mataa keenyaa urjii samii caala baay'ata. Garuu inni abbaa dhiifamaati. Inni abbaa araaraatti isatti hiikuu qabna jechaadha. Barri sun bara hammaattudha. Bara nuti sammuu keenyaa yaaduu hin dandeenyedha maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaafiyyuu Waaqayyo hunduma keenya mirga isaa akka nu dhaabu nu haa gargaaru. Egaan yeroo sunitti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bitaa fi mirgaan nu qooda.
dhumni biyya lafaa keessattuu kitaaba mana barumsaa mana kiristaanaa keenya keessatti icciitii baashanan kan jedhamu irratti ni jira. Icciitii du'aa ka'umsaa irratti waa'een dhufaatii waaqayyoo yookaan dhuma biyya lafaa kun gadi fageenyaan ni jira jechaadha. Innis maalidha? Iyesuus Kiristoos gaafa dhufu egaa ergamaan qulqulluun Mikaa'ela egaa dibbeessa sadii akka rukutu dibbeessa tokkoffaa namoonni du'an lafeen isaanii bakka garaagaraa kan jiru kan bineensi nyaate kan bishaaniin fudhatame hundumtu bakka tokkotti walitti sassaabama jechaadha boolla keessatti. Akkasuma immoo dibbeen lammaffaa gaafa rukutamu rifeensa mataatii hanga qeessa miilaatti qaamni isaa hundi deebi'ee fi reenfa ho'aa ta'a jechaadha. Dibbee sadaffaa gaafa rukutamu hundumtu kabajaan lafa awwaalame du'aa ka'a murtiidhaaf dhaabata jechaadha. Egaan gaafa murtiidhaaf dhaabbatu lafti amma sochootutti egaa namni bakka amma dhaabutti bakka namni cinqameeti jechaadha yeroo sun. Kiristoosis dhufee bitaa fi mirgaan qooda jechaadha. Namoota karaa mirgaa yookaan karaa bitaa dhaabatan sun hoolotaaf rootaan adda baase namoota karaa bitaa dhaabatanii isin beelahee dhufee beela nan baasne, dheebodhee dheebuu nan baasne, rakkadhee rakkina nan baasne, dhukkubsadhee nan gaafanne, hidhamee nan gaafanne, daareellee natti nuwwisne, keessummaa ta'ee dhufee nan bulchine, ani isin hin beeku deemaa narraa jedhee bitaatti isaan qooda jechaadha. Deemaa narraa jedhee isaan ari'a jechaadha. Yeroo sun yaa gooftaa yoom mana keenya dhufte ati, yaa gooftaa yoom beeloftee dhufte si dinne, yoom dhukkubsattee si gaafachuu dhiisne, yoom mana keenya dhuftee nu bulchi jettee jedhanii ni gaafatu jechaadha. Innis rakkatee kan mana keessan dhufe, bakka buluu dhabee kan mana keessan dhufe, kan dhukkubsatee nama isa gaafatu dhabe hundumtuu anadhaa jedhaan. Har'a maatii waaqayyoo namoota rakkatan gargaaruu yoo dhiisne, nama dhukkubsate gaafachuu yoo dhiisne, nama kufe yoo kaasuu dhiisne Kiristoosiin akka dhiisnetti kan lakkaawamu. Kanaafuu hundumti keenya har'a waan gaarii haa hojjennu, beela haa baasnu, dheebuu haa baasnu. Akkasuma immoo egaa namoota beelahan, namoota rakkatan, dhukkubsatan bira haa dhaabbannu jechaadha. Warra karaa mirgaa dhaabataniin immoo maal jedhaa? Isin addunyaan kun osoo uumamin bakka isiniif qophoofte koottaa gara mootummaa koo beelahee beela na baastan, dheebodhee dheebuu na baastan, rakkadhee rakkina na baastanii, dhukkubsadhee hidhamee na gaafattaniittu, daarii natti uwwistaniittu, koottaa ijoollee koo jedhee gara mootummaa isaatti isaan fudhata jechaadha. Yeroo kana qaqawweesni guddaan dhufee bakka lamatti qooda jechaadha. Tulluu guddaa, gaara guddaa gidduu isaanitti baasaa. Warri sunis as darbuu hin danda'an, warri kunis as darbuu hin danda'an jechaadha. Isaan kun bara baraan qubatu, isaan kun immoo gammachuudhaan Waaqayyoo wajjin bara baraan jiraatu jechaadha. Egaa Waaqayyoo waan gaarii hojjennee abboommii isaa eegnee bara baraan isa wajjin akka jiraannu nu haa gargaaru maatii Kiristoos. Bara sun kan baay'ee nama gaddisiisu, kan baay'ee namatti ulfaatullee osoo ijaan isa arganii warri isa gananillee ni jiru maatii Waaqayyoo. Kiristoos murtiidhaaf dhufeellee kan isa ganantu jira. Kanaafuu qalbii nuuf haa kennu. Isaan keessaa tokko akka hin taane, warra karaa bitaa keessa goran sun keessaa tokko akka hin taane Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u maatii Kiristoos. Addunyaan kun har'a hammaatti, addunyaan waan biliclici nutti agarsiisti, nuti ishee duuba deemna. Waan baay'eetu jira jechaadha. Kanaafiyyuu isaan keessaa tokko akka hin taane Waaqayyo nu haa gargaaru. Hunduma keenya faana haa ta'u maatii Kiristoos. Kanaafiyyuu waan gaarii haa hojjennu. Akka mana kiristaana keenyatti egaa dhufaatiin lammaffaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan itti lallabamu tsoomii torbee shanaffaati jechaadha. Dabra Zayit tulluu Ejersaa jedhama. Kunis egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee dhufaatii isaa tulluu yookaan immoo egaa gaara guddicha Dabra Zayitii gubbaa yookaan immoo tulluu Ejersaa kana gubbaa bakka Ejersaan marfamtee jirtu gubbaatti yeroo uummata hedduu walitti qabee barsiisaa ture, waa'ee dhufaatii isaatti himaa ture, duuka butoota isaa barsiisaa ture kan itti yaadatamudha. Kanaafiyyuu Waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u. Kana malee akka mana amantaa keenyaatti qixa tsoomii yookaan immoo kul tsoomii jedhameeti kan inni beekamu jechaadha. Egaa bakka garagaraatti ayyaanni kun sirriitti ni kabajama. Saama Sanbat bakka jedhamutti ayyaanni kun akka malee kabajama jechaadha. Manneen kiristaanaa garagaraattis ayyaanni kun ni kabajama. Kana malee immoo egaa baadiyyaa garagaraa iddoo garagaraatti immoo egaa ayyaanni kun sirriitti akka ayyaanni kun ifoo shaayinaan sirriitti kabajama. Taabonni bahuu baatus
baay'ee kan namatti tolu uummanni hundi mana isaaniitii daabboo tolchanii waan garagaraa fidanii Tsabal Tsaadiqiidhaan sirriitti kan mana kiristaanatti kabajanidha waan ta'eef ayyaana baay'ee jaalatamaadha. Baga geessan baga wajjin geenye Waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u biyya keenyaaf nagaa uummata keenya akkasumas mana kiristaanaa keenya nuuf haa eegu kiristaanota obboloota keenya tajaajiltoota irra qorumsa gahu hundumarraa dabarsuun jedha galatooma alfaadhaa kabajamaa sheer gochuun dagatina sabskiraayib gochuun dagatina eebbifama.